Akka booltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Guyyaan galmee filattootaa itti eegalu dheerachuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Filannoo waliigalaa marsaa torbaffaaf guyyaan galmee filattootaa guraandhala 7/2018 eegaluuf ture gara guraandhala 28/2018tti dheerate jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa. Hojiilee boordichi hojjetaa jiru ilaalchisee walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Meelaataawii Qaayiluun ibsa kennaniiru. Filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa baatii caamsaa 2018 gaggeeffamuuf guyyaan galmee filattootaa guraandhala 7/2018 akka eegalu murtaa'ee ture gara guraandhala 28/2018tti akka eegalu murtaa'uun ibsameera. Aduun bonaa fi arfaasaa Finfinneetti ba'uu mala jedhe ilaalchisee dhaabbanni raagaa haala qilleensaa akeekkachiisa kenne. Dhaabbanni raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa waqtii bonaa fi arfaasaa magaalaa Finfinneetti haalli qilleensaa ho'a olaanaa waan mudatuuf dhibee gogaa fi kan biroo fiduu mala jechuun hawaasni of eeggannoo akka taasisu akeekkachiise. Akka raagaa haala qilleensaa dhaabbatichaatti magaalattiin baatii guraandhalaa irraa kaasee hanga caamsaatti roobni akka jiraatu seereera. Haa ta'u malee ji'oota kanneen keessatti ho'i magaalichaa kan idilee caalaa akka ol ka'us gabaafameera. Ibsicha kan kennan Inistituutiin haala qilleensaa Itoophiyaatti itti aanaa daayireekteera olaanaa kutaa raagaa Asaaminoo Tashoomee waqtii ho'aa kana biyyattii keessatti roobni idilee ol ta'e roobuu akka danda'u himaniiru. Kunis immoo magaalaa Finfinneetti keessumaa qonna magaalaatiif mijataa akka ta'u ibsaniiru. Ta'us weerarri busaa kanaan dura naannolee magaalattii tokko tokkotti mul'achaa ture ji'a kanneen keessatti akka hin mul'annes dubbataniiru. Sudaan kibbaa waraana waliinii Sudaan keessatti hirmaachaa jiraachuun gabaafame. Humni waraanaa Sudaan dhuma baatii muddee bara 2025 kaaba Kordofaan deebisee to'annoo isaa jala galchuu hordofee lammiileen Sudaan kibbaa 10 ol to'annoo jala oolfamuun ibsameera. Lammiileen Sudaan kibbaa kunneen garee finciltootaa Sudaan Rapid Support Forceef deeggaruun lolaa turan jedhameera. Gareen RSF ji'oota darban keessatti naannolee Kordofaan daangaa Sudaan kibbaatti dhiyaatan keessaa muraasa to'achuu danda'eera. Mootummaan Sudaan aangawoota Sudaan kibbaa waliin dhimma lammiilee isaanii kana irratti waliin akka mari'atan ibsameera. Humni waraana Sudaan dhuma bara 2024 irraa eegalee lammiileen Sudaan kibbaa gareewwan finciltoota Sudaan wajjin nu lolaa jiru jechuun himachaa turan. Himannaan lammiileen Sudaan kibbaa dirree waraanaa irratti mul'achuu kun hariiroo walxaxaa biyyoota lameen gidduu jiru kan agarsiisu yoo ta'u, kun immoo Sudaan kibbaa walitti bu'insa kanatti hirmaachaa jiraachuu ibseera. Ta'us Sudaan kibbaa ofiifuu waraana siivilii seenuuf warqara irra jiraachuun gabaafameera. Yoo Sudaan kibbaa gara waraana keessoo ishiitti seente waraanni biyyoota lamaanii walitti makamuu danda'a jechuun Alan Boswell ogeessi dhimma Sudaanii fi Sudaan kibbaa kan dhaabbata International Crisis Group waggaa darbe Aljazeeraatti himaniiru. Sababni biyyoonni lamaan daangaa ifa ta'e hin qaban rakkoon isaanii walitti hidhata cimaa qaba jechuun akeekaniiru. Biyyoota malaammaltummaan itti hammaate keessaa Itoophiyaan tokko taatus fooyya'insi argamsiisteetti jedhame. Sadarkaa malaammaltummaa biyyoota 182 kan ifoomte Transparency International addunyaa irraa biyyoota Afrikaa keessumaa ollaa Itoophiyaa ta'an hedduu keessatti malaammaltummaan hundee gadi fageeffateera jedhe. Malaammaltummaan biyyoota kennaa tajaajila uummataa keessatti addunyaa irratti mul'atan waggaa waggaan hordofee kan gabaasa baasu dhaabbanni Transparency International jedhamu sadarkaa malaammaltummaa biyyootaa kan bara 2025 ifa godheera. Dhaabbatichi bara 2012 irraa eegalee biyyoota Afrikaa malaammaltummaan gara 49 keessaa 10 akka malee malaammaltummaa laaqamuu isaanii mul'isu ibsee. Biyyoonni baay'een sadarkuma sanaan yoo itti fufan bara 2012 kana hanga bara 2025tti fooyya'insa kan agarsiisan biyyoota 7 qofaa jedhe. Itoophiyaanis biyyoota fooyya'insa muraasa mul'isan keessaa tokko ta'uu ishee dhaabbanni Transparency International jedhamu kun kan eere.
Akka dhaabbatichi jedhutti akkaataan madaallii malaammaltummaa biyyoota agarsiisu kun hojjettoonni mootummaa fi daldaltoonni tajaajila uummanni argachuu qabu irratti hundaa'uun qabxiin kan kennamuudha jedhe. Malaammaltummaan bulchiinsa qabeenya mootummaa keessatti mul'atu, hanqina naamusa siyaasaa hooggantootaa biratti mul'atu, akkasumas dandeettii uummanni tajaajila bu'uuraa argachuuf qabu ammallee furmaata cimaa barbaada. Haalli kun jireenya guyyaa guyyaa lammiilee irratti dhiibbaa uumuun isaa yaaddoo cimaa ta'us gabaasichi kaa'eera. Jireenya namootaa fooyyessuuf mootummaan malaammaltummaa ittisuu fi iftoomina tajaajila hawaasaa cimsuuf tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an dursa kennuu akka qaban gabaasichi hubachiiseera. Maallaqa mootummaa akka malee fayyadamuun keessumaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti gadadoo ammeessuus ibse. Biyyoota ollaa waliin wal bira qabamuun yoo ilaalamtu Itiyoophiyaan malaammaltummaatiin sadarkaa fooyya'aa irratti kan argamtu yoo taatu, biyyoonni ollaa Itiyoophiyaa hundi malaammaltummaan Itiyoophiyaa caalaa kan keessatti hammaate ta'uu gabaasichi mul'iseera. Itiyoophiyaan waggoota lamaan darban qabxii 100 keessaa 37 argachuun sadarkaa 99ffaa irra turte. Itiyoophiyaan qabxii 38 argachuun biyyoota 182 keessaa sadarkaa 96ffaa irra jirti. Sudaan qabxii 14 qabaachuun sadarkaa 175ffaa, Eertiraan qabxii 13 qabaachuun sadarkaa 177ffaa, Somaaliyaa qabxii 9 qabaachuun sadarkaa 181ffaa, Sudaan Kibbaa qabxii 9 qabaachuun sadarkaa 181ffaa, Keeniyaan qabxii 30 qabaachuun sadarkaa 130ffaa, Jibuutiin qabxii 31 qabaachuun sadarkaa 124ffaa irratti argamu. Haala sadarkaa malaammaltummaa biyyoota agarsiisuun qabxii 100 keessaa ilaalamuun biyyoonni walakkaa 50 galmeessan haala gaariirra jiru kanneen jedhamanidha. Akkaataa kanaan Afrikaa keessaa biyyoonni sadarkaa fooyya'aa irratti argaman jedhaman Seychelles qabxii 68 sadarkaa 24ffaa, Cape Verde qabxii 62 sadarkaa 35ffaa, Botswanaan qabxii 58 sadarkaa 41ffaa, akkasumas Ruwaandaan qabxii 58 sadarkaa 41ffaa irratti argamu. Moozaambiik qabxii 22 waggoota 10 darban keessatti qabxii 10 gadi bu'e. Sadarkaan malaammaltummaa gadi aanaa ta'e kan keessatti argamu biyyoota tasgabbii dhabuu siyaasaa fi walitti bu'iinsa hin qabne yoo ta'an, malaammaltummaan kan keessatti hundee gadi fageeffate ammoo biyyoota walitti bu'iinsii fi goolamni itti hammaatu ta'uu gabaasichi mul'iseera. Gorsaan naannoo Afrikaa Transparency International Paul Banoba yeroo tokko waa'ee dhimma malaammaltummaa Afrikaa keessatti geessisu dubbatanii, malaammaltummaan damee mootummaa keessatti mul'atu yeroo hunda namoota baay'ee saaxilamoo ta'an haala hamaan miidhaa jedhan. Gamtaan Afrikaa waggoota 12 oliin dura imaammata malaammaltummaa ittisuu hojiirra oolchuuf ammallee waan baay'een hojjetamuu qabaa jedhan. Mootummaan Afrikaa waadaa farra malaammaltummaa galan hatattamaan hojiitti akka hiikanis waamicha dhiyeesseera. Oduu keenya xumuraatiin dura taa'aan koree dhimma alaa mana maree Ameerikaa gabaasa Itiyoophiyaan mooraa waraanaa finciltoota Sudaan daangaa isheetti ijaarte jedhu hordofee akeekkachiisa kennan. Dura taa'aan koree hariiroo dhimma alaa mana maree Ameerikaa Jim Riisich Itiyoophiyaan humna finciltoota Sudaan waliin hidhata qabaachuun kaampii leenjii qopheessiteetti gabaasi qorannoo jedhu dhaabbata oduu Reuters ifoomuu hordofee tarkaanfiin akkanaa kun dhiibbaa hin malle keessa biyyattii buusuu mala jechuun akeekkachiisan. Manni maree Yuunaayitid Isteet bakka bu'aa Jim Riisich yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin Itiyoophiyaa keessatti wiirtuun leenjii humna Rapport Support Force kan duguggaa sanyii Sudaan keessatti raawwatamaa jiruun himataman, akkasumas gamtaa Emireetota Arabaa waliin hidhata uumuun karaa Somaaliilaand dhiyeessii argachuu danda'a jedhu gabaafamuu isaa yaaddoo guddaa qaba jedhan. Kunis humni Rapport Support Force akka garee shororkeessitotaatti biyya alaatti moggaasuuf sababa dabalataa ta'uu danda'a. Akkasumas deeggarsa bakka bu'aa fi tasgabbii naannoo irratti bu'aa hamaa fiduu danda'a jedhaniiru. Dubbiin kun kan dhagahame gabaasa qorannoo Reuters dhiyeenya kana baase hordofee yoo ta'u, gabaasichi Itiyoophiyaan dhihoo naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo daangaa Sudaanitti dhihoo ta'etti loltoota Rapport Support Force kaampii leenjii qopheessaa jirti jedhameera. Reuters gabaasa kana maddoota dippiloomaasii nageenyaa fi mootummaa hedduu akkasumas xiinxala suuraa saatilaayitii wabeeffachuun dhiyeesse.
Akka gabaasichaatti lolli Sudaan keessatti itti fufee waan jiruuf kaampichi Rapid Support Force garee waraanaa gartokkee kanaaf naannoo haaraa qacaramanii kennuuf gargaaruu danda'a jedhee yaada dhiyeesse. Haa ta'u malee Reuters akkasumas haala qaxarii isaanii mirkaneessuu akka hin dandeenye ibseera. Maddoota hedduu qondaala olaanoodhaa Itoophiyaa dabalatee United Arab Emirates ijaarsa iddoo kanaa maallaqaan deggere akkasumas deggersa loojistikii kenneera jechuun Reuters gabaaseera. Dhaabbanni oduu kun hirmaannaa United Arab Emirates mirkaneessuu akka hin dandeenyes ibseera. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates gaaffiilee Reuters dhiyeesseef deebii kennuun waldhabdee Sudaan keessatti hirmaannaa akka hin qabne diidummaa keessatti qooda akka hin taane ifatti haaleera. Reuters yaadannoo nageenya keessaa Itoophiyaa tokko wabeeffachuun jalqaba bara kanaa loltoonni Rapid Support Force humna hedduu ta'an bakka sanatti leenjii fudhachaa akka turan himameera jedhe. Dhaabbati oduu kun akka ibsutti odeeffannoo kana of danda'ee mirkaneessuu akka hin dandeenyes hubachiiseera. Xiinxalli suuraa saatilaayitii Reutersiin raawwatame ammoo ebila darbe irraa eegalee lafa qulqulleessuu, dunkaana dhaabuu fi hojii ijaarsa biroo naannoo buufata xiyyaaraa Asoosaatti dhiyoo ta'etti adeemsifamaa jiru agarsiisa. Gabaasichi dabalataan maddoota dippiloomaasii fi nageenyaa tokko biratti kaampichi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaatti dhiyoo ta'uu isaa irratti yaaddoo dabalataa akka ta'es ibseera. Waldhabdeen naannoo ammaachuun bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti balaa fiduu danda'a jechuun sodaa bal'aan akka jiru eeruun mootummaan Itoophiyaa garuu yaaddoowwan kana irratti hanga ammaatti ibsa ifaa hin kennine. Gabaasichi Reuters akka mul'isutti Itoophiyaa fi gamtaan Imireetota Arabaa kanaan dura humna Rapid Support Forceef meeshaa waraanaatiin deeggaranii jiru jechuun himannaa dhiyeesseera. Ta'us Abu Dhaabiin immoo himannaa kana haaluu ishee gabaasichi keessatti eerameera. Taajjabdoonni idil addunyaa tokko garuu hirmaannawwan kana amanamoo ta'uu isaanii ibsaniiru jedhameera. Gabaasichi akka jedhetti qondaaltonni Itoophiyaa bakka bu'oonni Rapid Support Force fi qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan gaaffii bal'aa yaada kennuudhaaf dhiyaateef deebii hin kennine. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.